hundi keessan nuuf ta'e jechaa jirtu yoomitti isiniif qabnu boru iftaan jimaata jimaanni yoom ustaada isin akkaawuntii qabdanii Akkaawuntii hin qabe. okay warri makii jala jirtan isaan jala jirtan as jala jirtan akkaawuntii isaanii qabadhaa sagantaa haga qabnuu fi hammasu waan manguddoon ergatan minaamini waan wacii yoo barbaachise akkaawuntii isaanii qabadhaa hundi keessan mee akkaawuntii keessan nutti himaa himadhu akkaawuntii. Kuma taa'e kuma tokko 26 26 78 78 45 45 18 18 qabatanii mee koomentii jalatti warri barreessan Qabatanii uummata qashtii. qabatanii kuma takka 26 78 45 18 yaa Eewwa. Muhammad Bayaan 18 jaanam qabatanii jiran. okay Muhammad Bayaan okay ummata kiyya qaaliif gaarii namoota kuma lama kuma tokko dhibba lama jirtu makki bira jirtu isaan bira jirtu abbaan rabbiin isinii laaffise waan dandeettan akkaawuntii kanarratti ergaa fi risiitii nu ergaa isaanillee ergaa sagantaa hin qabnaa fi insha Allah ustaada keenna fi booniyyee teenna waliin ga'uu qabnaa warroonni biyya keessa jirtan guyyaa isin beeksifnaa as jala immoo abbaan rabbi laaffiseetiniin rabbiin isitti laaffisee qabeenya qabdan yoo jiraattan guyyaa san warri ispoonsar irraa taatan warri uffata ispoonsar irraa taatan yoo jiraatan amma uffata ustaaza ispoonsara guutuu an irraa ta'a caammarraa kaasee manasxiriin haga bahu haga kaasliin bahu haga uffata isaan guyyaa san ittiin fuudhan ispoonsari guutuun ana ka isaanii ka mushurraa namni ufnuu qabu yoo jiraate galma namni ufnuu qabu yoo jiraate ispoonsara guutuu warri ta'uu dandeettan inshaallah ani mataa kiyya akka atleetitti ana sheeyni hunduu nama sheekatitti fuudhuu waan jaaladhuufi akkuma gaafa sheekaa roobee suufa guutuu bitee sanitti gaafa ustaaz Mahammad fuudhanillee waadaa sana durallee seenee fi jira ammallee caammarraa kaasee haga manasxiriitti ispoonsara guutuu ana irraa ta'aa warroonni biraa warri guyyaa isaanii bareechuu barbaadan irratti hirmaatuu dandeettu kanuma warri dhaamattan jira ustaaza Maal jettan? hawaasa kanatti wanni dhaamattan jira Wallaahi ana hawaasa kanatti wanni biraa dhaammadhu ani miyyoo tana akka nama tokkootitti amaanaadha. Amantaa maatiin amantaa islaamummaa dhuftee alhamdulillah anaat abbaa taafi anaat obboleetti taafi anaat obboleessa taafi anaat hiriyaa taafi jedhee barsiifadhee ofitti as qabadhee akka isheen yaaddoone waan silaa hiriyaa ishii akka hiriyaa ishiititti waa silaa gaa'ilas ta'e waa hunda godhatuu qabdutti hawaasni islaamaa kuni akka anuma cinaa dhaabbatanii miyyoo tan akka ajaa'ibaatitti galfadhee yeroo gabaabduu keessatti nagaan bultii tiyya bultii bareedduu achi booda diin kiyya barsiifadhus baradhus barsiifadhus itti fufuun barbaada hanganuman jechuun barbaada. Tole bakka bareeda ummanni guutuu yaada kana jaalatee raaga ammaa koomentii jalatti yaada mormiin agarree guyyaa nuti tole anaaf makii waliin mari'anne sagantaa isinii qabne waan rabbii nu dandeessise hawaasa keessa irraa walitti isinii qabne Namni hedduun inni asilaa jira. akkasitti Dooktar Anilleen kan dubartii ka'isiidha jechuudha. Anilleen ispoonsara ni taaf. Kalas amma makii qabooniyya ispoonsara hin taati an keessan ispoonsara hin taa nama guyyaa keessan bareechullee ispoonsara dhabnu san booda hawaasni mootu waan irra ciiftan waan keessa galtan waan yaabbattan waan uffattan yoo isinii bituu dadhabe sun hawaasaaf rabbi qabdi hawaasni oromoo arjaadha nu waan humna kennaa kun makiin xiyyalee rabbi sirraa jaalatu booniyya ispoonsara hin taa jette itti hima shugguxiin intalli doktora nama ogaa deemtara barate
ispoonsara sii ta'a jette. Doktorri kennamoo ka waggaa 27 biyya Chaayinaatti nu barate anaaf ispoonsara ta'uu hedaa. Du'aayi nu haa gootu booniyya itti himaa booda bilbiltaniif amaanaa isinitti haa ta'u. Abshira 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 abshira. Tole bakka ustaaza kiyya qaaliif gaarii sagantaa isinii qabnee guyyaa nuti toletti karaa waasaappii isin beeksisa hayyee. Abshira abshira ulfaadha hanga nama na gammachiiftanii wallahi hangeen na yaachisaa ture hanga ganuma sooshaal miidiyaa kana hin beektan asli ani hedduu nama jaartii tana akka waan wantarra waa'ee gagganiitittin wallahi liphii ija dura waan miidiyaa faalaalaa agoo kana hin fedhu akka wantaa kanattan eegajee jechuudha. ulfaadha isin inaaf magana qabdanii miidiyaa maa akka ta'eedhan xiqqoo inaaf qabatama waltan sheekkoon hundumaa inaaf. maal jettan? Isin maa akka ta'eedhan miidiyaa kana xiqqoo inaaf magana qabdanii sheekkoon hundumaa hinaafalle dhiifama garuu. Alla inaafu keessa yoo obboleessa kiyya ishii dubbisee nan inaafa ana malee dhan jira. والله ما يعني يا والله ربي في علامة إن شاء الله سيجار قارة والله سيجار قارة دي والله ما كان ديرا كنوا أيتي سيمفيني قامت شو هي سلالة والله والله abshira ulfaadha. Kabajama hanganaa isin qabaachuu hanganaa na gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu. Amma kiikaata daaraa dibatuu dhiibne isin yoo Oromoon birrii sagantaa sii qabne daaraa diddibannee birrii walitti qabnee sitti fuuna malee akka onneen ta'e jaalalammaa dhoofte kanatti gargar fagaatanii jiraatan yeroo nuu kennu promise maal jettamaki? Yaa wallahi dhugaadha. Yoo Oromoon birrii nutti kennuu didde siif gaafannee anaaf makiin daaraa dibatu erga dhiifne waggaa geenne itti deebinee daaraa dibannee walitti qabnee doolaara 4,500 akkasitti fuune gaaf rakkane rabbii kennatti himanna nuti siif jecha ijoollee wal jaalattu lamaan. Yaa nuti wallahi baay'ee nuti qabaannee rabbiin kuutuufannaayyuu anuun sii qabeera yoo Oromoo irraa maallaqa qabe anaaf makii kun makii waan hin abshir wallahi walitti dhuftanii jechuudha. Abshira ulfaadha jalatoomaadha kabajama inshallah rabbiin isin haa milkeessu kabaja rabbiin isinitti haa ulfaadha galatoomaa ka abshira ulfaadha galatooma yoo moola agarure maal jettan isi yoomiti amma osoo rabbiin laaffisee ummanni Oromoo kun yoo qajeele arjaadha torbaanuma kana keessa waa walitti isinii daddarbanii boonniyyeen mallayni argamnaan galuuf qophiidha biyyatti. Yaa sangaafadhaanu sangaafachuu kee. Yaa siliqiyya wallaahi ani akka rabbi jee malee hin taatu wayi silaa gammachuutiyya hangana jedhee waan hin ibsuun qabu sila. Okay amma isiin galuudhaaf akkamirree hin beekamne jechuudha. Ishiin galuudhaa miti yaa siliqiyya isin himeen jira ishiidhaa galuudhaa miti. Ta'ishiidhaa yoo isinummaan uummanni Oromoodhaa kun ammumatti isin cinaa dhaabbanna yoo je'an rakkoon qabu ta'ishiidhaa asli haalli hundi miijannaan jehee jechuudha. Hayyee bakka inshaallah ni mijjata rabbii galitti isinillee du'aa godha. Inshaallah. Akkana jee namni gaariin tokko Saadiqee jedhama nama uummata Oromoo asirratti gargaarsa adda addaa irratti gargaaruudhaan beekamuudha. Fooloon adeebisiisin jechuun jira nama si gargaaru. Saadiqi fooloo deebi Saadiq Abdullaahi abbaa miskiin. Achira. Achira inshallah. Inni mana akkana jooyin godhu leebiliin akkana barraa'ee dhufa 38 fooloo deebisiif. Amma deebisiif. Libjee dhufee kute yoo nan bahee deebisee malee. Akkasitti beeksisa. Akkaawuntiin aftaamiin nama bira seenu shagagawu jedhee dhufa waan wannoo wayii halluu 38 lakkoofsa 38 qaba Saadiqeen. Bahee jira yoo na adii jala seenee deebisee malee. Saadiqee deebisee. Saadiq Abdullaa faa jedhumi. Saadiq Abdullaa. Abshira. Mangistii akkam? Kalaas akkasii ustaaza kiyya sagantaa sii qabne guyyaa sanbattan lamaanii tokkorra inshaallah waa rabbi laaffise walis sii qabna. Atiif booniyyeen wal argitan nuti takka uummata keenya gaafannee itti saalfannee hin beeynu
teessan tun immoo rabbiif jecha akkasii walitti dhuftan feena namni jaarsaaf jaartii walitti fide rabbii nama biratti illee jaalatamaadha. Inshaallah du'aayii godhii si gargaarra booniyyeef si wal si agarsiifna ishii.